waaqayyo ulfina guddaa haa argatu. Maqaan waaqayyo waaqa jiraataa haa eebbifamu. Yesuus Kiristoos tiksee gaariidha. Ani tiksee gaariidha jedhee akkuma dubbatee itti fufnee tuma dubbifataa jirruuti kan addaan citee gaa jechuun barbaada. Lakkoofsa 14 irraa kaasee tikseen gaariin ani hoolota koo beekaa, hoolonni koos ana beeku. Abbaan akkuma ana beeku, anis akkuman abbaa beeku. Anii fi hoolonni koo wal beekna. Lubbuu koos hoolotaaf nan kenna. Warra gola kanatti galan malees hoolota kan biraa qaba. Isaan immoo yaasuun anaaf ni ta'a jedha. Lakkoofsa 16 irratti jechaadha. Warra gola kanatti galan malees hoolota kan biraa qaba. Isaan immoo yaasuun anaaf ni ta'a. Sagalee koos ni dhaga'u. Walitti karra tokko ni ta'u. Tikseen isaanis tokko ni ta'a jedha. 17tti otoo hin seeniin as gidduutti jechaadha. Hoolota biraa akka qabu. Isaan immoo yaasuun akka ta'u. Isaan walitti karra tokko akka ta'an. Tikseen isaanis tokko akka ta'u. Gidduu kanatti lakkoofsa 16 hanga 17 gidduutti hin dubbata jechaadha. Maqaan waaqayyoo waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Fayyeeraa an argadheera gooftaa, ani karaarran jiraa, ani karra isa ta'e sana qabadheera. Tikseen koo isaadha, inni dura koo adeemaa jira, ani mootummaa sanan dhaalaa. Kallicharran naan geesse, kellaarra inni kellaatti eegu suni kellaa anaaf yookiin immoo isa dura koo deemee na gaggeessaa jiru sana karaa isaatiin narraa hin banama. Inni narraa hin bana annan gala jennee duwwaa taa'uu otoo hin taane hoolota mana waaqayyoo keessa jiran yookiin immoo saba waaqayyoo waamamanii mana waaqayyoo keessa jiran tika waaqayyoo jala jiran qofa otoo hin taane hoolota biraa alarraa waaqayyoo gooftaan maccaa akka qabu hin dubbataa jechaadha. Kanaaf mana waaqayyoo keessa inni jiru inni fayye inni mootummaa waaqayyoo argadheera jedhee amane inni karaa waaqayyoo irra jiru inni gaggeessaa isaa sirrii karaan sirriin tiksee gaarii waaqayyoodha jedhee inni amanee jiru maal gochuudha qaba? Isa dhageenye dhageessisuu, isa biraan geenye biraan ga'u dirqama qabaa jechaadha. Kanaaf lubboonni kana hin nageenye koottaa gara waaqayyoo tiksee amanamaa kan siniif ta'u waaqayyo duwwaadha. Waaqayyo gooftaan harrayyuu harka isaa bal'isee namni kamtuu gara isaatti akka deebi'u akka isa amanatu jireenya akka argatu tiksee gaarii kana jalatti tifkamee hanga addunyaa kanarra jiruttis hamaan biyya lafaa kanarratti ta'u warra gooftaan qabne irratti hamminni moo'eetu kan jiru. Warra gooftaa qaban irratti garuu hamminni biyya lafaa kana keessa jiru irratti moo'ee hin jiru. Humna isaan irratti hin qabu. Aboo isaan irratti hin qabu jechaadha. Sababni isaa humna isaan irratti moo'itu humna gararraa jirudha. Warra kan sataanii fi aboo mucummaa laate aboo mucummaa qaban sanaan immoo hojii biyya lafaa kanarratti ta'u hamminaaf jal'ina biraa seetana biraa hojjetamu diiguudhaaf aboo guutuun nuuf kennameeraa jechaadha. Sababni isaa maqaa isaatiin lafa kanarratti kan inni hidhamaadha. Samii irrattis kan inni lafa kanarrattis hidhamaadha. Lafa irratti kan hidhame waaqa irrattis hidhamaadha jechaadha. Sagalee waaqayyootu jedha. Wanta shakkamu tokko hin jiru jechaadha. Kanaaf warri aboo kanan argatiin aboo mucummaa hin argatiin warri gara isaa hin dhufin gara isaa koottaa nagaa jira, boqonnaa jira, fayyina jira. Fayyuudhaaf warra kara kan saataanii Yesuus Kiristoos maal godhedha hin fayyisaa waan jedhuufi ol deebinee ilaallata lakkoofsa 9 irrattiin balbalichi inni anaan ol galu ni fayyaa, ol ni gala, gadis ni ba'a, dheedichas ni argata jedha. Egaa sinitti miira isa dura sagalee duraa keessatti maalidha? Tiksee gaarii akka ta'e akkasuma fakkeenyaan akka barsiisaa jiru hin dubbata. Maqaan waaqayyoo waaqa jiraataa haa eebbifamu jechaadha. Fakkeenyaan iddoo kanatti kan inni barsiisu isa kana keessatti immoo warri kan isaa ta'anii warri isa amanatan maalidha? Akka fayyan nagaaf boqonnaa guutuu akka argatan dubbataa jechaadha. Maqaan waaqayyoo ulfina guddaa haa argatu. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Fayyuun kan jiru, fayyinni kan jiru Yesuus Kiristoos keessaadha. Eegumsas kan qabaatan gaafa isa amanatan eegumsa isaa jala jiru. Fayyinas qabu, nagaas qabu, boqonnaas aara galfees qabu jechaadha. Kanaaf harka bal'isee si waamaa jira waaqayyoo karaa kootiin fayyadameetu gara keessan dhufee jira. Warri gooftaan qabne sagalee kana dhagaa gara gooftaa kottaa gara koo kottaa siniin jechaa hin jiru ani sagalee isaa kana anaan karaa godhatee sinitti dubbataa jira. waaqayyo gooftaan machaa jechaadha. Garuu garkami gara gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanachuu fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhachuu koottaa
inni karaadha dhugaadha jireenya waan ta'eedhaaf isa keessa fayyinni kan jiru. Biyya lafaa kana kan mo'uu hin danda'amu gaafa isa ofirratti moosisan aboo mucummaa gaafa isarraa fudhatan gaafa inni aboo mucummaa namaaf laate diinaan mormuun hin danda'ama. Diinni namarratti mo'uu hin danda'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf ergama kana hundumti keenya warri mana Waaqayyoo keessa jirru ofirkaa qabna. Waaqayyo gooftaan maccaa kaleessa fooniin isaan gidduutti argameetu isaanitti dubbate isaan barsiisaa fakkeenya kanaan barsiisaa yoo ture iyyuu har'a ammoo anaaf isin fayyadameetu warra mana Waaqayyoon ala jiran warra ala dhaabbatanii jiran gara karrichaatti galchee tiksee tokko isaaniif ta'ee isaanis akka jireenya argatanii boqonnaaf nagaa keessa jiraatanii fi hin barbaada Waaqayyoo jechaadha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu lakkoofsi 17 akkas jedha. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waanan kennuuf abbaan koo na jaallata. Homtinuu lubbuu